Akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan akka urjii samiitti isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa jirraa baga nagaadhaan irra deebitanii gara iskoolaar tuubitti dhuftanii chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo yeroo hunda hojjennu kallattiidhaan akka isin bira ga'u taasisuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen subscribe nuuf gootan sirriitti laphee keenyarraa galatoomaa jechaatoo viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe. Tole waa'ee iddoo yookaan immoo place Ingiliffaan place is where something exists or where something found. Iddoo wanti tokko itti argamu maal jennaa iddoo jennaani. Egaan immoo conversationiin common ta'e jechuudha. Namootaan yogguu wal argitan maal isiniin jechuu danda'an keessattuu namoota haaraa wajjin where do you live jedhanii isin gaafachuu danda'u yookaan immoo isinis gaafachuu dandeessu where do you live eessa jiraattana. Egaa kun salphaadha. Garuu obboleettiin kee eessa jiraatti, obboleessi kee eessa jiraata, warri kee maatiin kee eessa jiraata kan jedhuuf immoo isa saniif immoo amma kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa obboleettiin kee eessa jiraatti jechuudhaaf where does your sister live jenna. Where does your sister live? Where do your sister live hin jennu iddoo kanatti maayidhaaf does jenna. Sister kan jedhu sun sister yookaan obboleettiin kee maayinni dubartiidha, sheedha. Kanaafuu sheen immoo third person singularidha. Kanaafuu maal jenna where does your sister live jenna jechuudha. Does jenna. Haaluma saniin where does your brother live? Obboleessi kee eessa jiraata jechuudha. Where does your brother live? Where does your mother live? Where does your father live? Where does your father live? Abbaan kee eessa jiraata? Where does your mother live? Haati kee eessa jiraatti? Where does your friend live? Yookaan where do your friends live? Where does your friend live? Your friend ote singularidha friendin suni. Where does your friend live jenna. Garuu immoo plural yoo goone yookaan immoo hiriyyaa sana gara hiriyootaatti hojjirre friends jechuudha. Hiriyoota jechuudha. Isatti hojjirre maal jenna where do your friends live jennee yookaan hiriyoonni kee eessa jiraatu jennaa jechuudha. Inni immoo common formulaan isaa common ta'e jechuudha. Yeroo hundaa fayyadamuu dandeessan. Where does she live? Where does she live? Isheen eessa jiraatti? She live. She yaw third person singularidha. Does fayyadamna jechuudha. Where do she live akkan jenne. Tole dogongortaniitillee akkan jenne. Where does she live jenna. Haaluma sanii where does he live? Inni eessa jiraata? Where does he live jenne jechuudha. Inni biraa immoo zayidha. Zayin immoo maayinni third person ta'ee pluralidha. Third person pronoun pluralidha. Zayini pronounii waa'ee pronounii dhiyeenyatti isiniif kan fida jedheetan yaada. Isa sanas ni ilaalla. Maal jenna where do they live jenna jechuudha. Where does they live akka hin jennu where do they live isaan eessa jiraatu jennaa jechuudha. So gaafilee akkanatti gaafachuu dandeessu. Garuu immoo deebiin isaa akkamitti deebi'a kan jedhu immoo mee gara deebittaa dabarru. Where do you live jedhamtanii yoo gaafatamtan eessa jiraatta jedhamtanii yogguu gaafatamtan iddoo jiraattan dha'uudhaan akkana jettuun. I live in America. Anam akka fakkeenyaatti Ameerikaan fudhadhee I live in America jettuun Ameerikaan jiraadha jechuudha. Okay. Yogguu akkana jedhamtanii gaafatamtanu. Where does your sister live jedhamtanii yogguu gaafatamtan immoo she lives jettu. She lives in America. She lives in America. Lives jettu malee live in jettan tole. She live in America yoo taatan automatically wrongidha. She lives in America jettu. She lives in America. Isheen Ameerikaa jiraatti jechuudha. Haaluma saniin immoo obboleessa yoo ta'e immoo karaa obboleessaatiin jechuudha. He lives in America. He lives in America. He lives in America. Karaa obboleessaatiin immoo akka gaafatamu ni beektu. Akkuma duratti mention isiniin godhe maal jettanii gaafattu obboleessi kee eessa jiraata jechuu barbaadan where does your brother live? Where does your brother live? Sana booda yogguu deebistan immoo he lives in America. He lives in America yookaan immoo my brother lives in America jettu tole. Iddoo my brother heat jijjiiruu dandeessu jechuudha. My brother heat jirtanii sana booda he lives in America or my brother lives in America jettanii deebistuu jechuudha. Inni itti aanu immoo maayinni where does she live? Where does she live kan jedhudha. Isheen eessa jiraatti? She lives in America. Ameerikaan fudhadhee Ameerikaa maa baay'isee akkan jenne isin immoo iddoo kamiyyuu fayyadamuu dandeessu. So she lives in America. Ameerikaa jiraatti jechuudha. She lives in America jenne jechuudha. Where do they live? Isaan eessa jiraatu
jedhamtanii yogguu gaafatamtan immoo maal jettanii deebistu? They live in America. They live in America. They lives akkan jenne iddoo kanatti immoo they live in America jenne jechuudha. Third person plural waan ta'eef zayin jechuudha. They live in America jenne jechuudha. Gaafiin isin gaafatamtan immoo where does your friend live? Friend singular dha jechuudha. Where does your friend live jedhamtanii yogguu gaafatamtan maal jettanii deebisuu dandeessu? She lives in America. He lives in America. Or my friend lives in America jettu. Iddoo kanatti maayinni friend kan jedhu saala lachuufuu ni hojjeta waan ta'eef saala lachuufuu fayyadamuu dandeessu. The second very important question that you may hear every day is where do you go? Eessa deemta? Where do you go jechuun eessa deemtaadha. Namoonni yogguu gara isin deemtan gaafachuu barbaadan where do you go isiniin jedhu. Egaa isheen eessa deemti jechuudhaaf immoo where does she go jenna. Where do she go in jennu where does she go jenna jechuudha. Grammatically correcting where does she go jenna. Akkasumas immoo inni eessa deema jechuudhaaf where does he go jenna. Haaluma saniin immoo isaan eessa deemu. Isaan eessa deemu jechuudhaaf isaan eessa deeman osoo hin taane isaan eessa deemu jechuudhaaf where do they go jenna. Where do they go jenna jechuudha. Gaafiidhaan haala kanaan eegga ilaalleen booda immoo deebiin immoo maal fakkaata kan jedhu isatti haa dabarru. Where do you go jedhamtanii yogguu gaafatamtan eessa deemta jedhamtan jechuudha. Where do you go yogguu jedhamtan maal jettu iddoo deemtan san jechuudha maqaa dha'uudhaan. I go to otoon sinimaa deemaa jiraadhe I go to cinema. Yookaan immoo yoo otoon mana barumsaa deemaa jiraadhe I go to school. Otoon immoo gabaa deemaa jiraadhe I go to market jettan jechuudha. Yookaan immoo karaa hojii yogguu deemaa jiraattan I go to work jettanii deebistu jechuudha. Kan itti aanu immoo where does she go yookaan immoo where does he go isheen eessa deemti yookaan inni eessa deema jedhamtanii yogguu gaafatamtan maal jettanii deebisuu dandeessu? She goes to market yogguu gabaa deemaa jiraatte she goes to market. She go to market akkan jenne she goes to market jenna tole. Akkuma saniin immoo he goes to market yogguu inni gabaa deemaa jiraatte he goes to market jettu. Hojii deemaa yoo jiraate immoo he goes to work. Haaluma saniin ishee yoo taate immoo dubartii she goes to work jettu. Haaluma saniin immoo yogguu isheen mana barumsaa odoo deemaa jiraatte she goes to school jettu. Isa yoo ta'e immoo he goes to school jettu jechuudha. By the way, what is the difference between where did you go and where do you go? Tole garaagarummaan where do you go fi where did you go jidduu jiru maal isaati? Where do you go jechuun eessa deemtaadha. Where did you go jechuun immoo eessa deemteedha. Tole kanaafu eessa deemte jechuudhaaf where did you go jettu. Haaluma saniin immoo isheen eessa deemte jechuu barbaadan where did she go jettu. Inni eessa deeme jechuu barbaadan immoo where did he go jettu. Akkasumas immoo isaan eessa deeman jechuu barbaadan where did they go jettu jechuudha. Kanaafu did hundarrattuu jechuudha garaagarummaan qaba. Deebiin where did you go dhaaf deebistan jechuudha some slightly difference qaba. Where do you go dhaaf kan deebistan irraa jechuudha. Where did you go jedhamtanii eessa deemte jedhamtanii yogguu gaafatamtan maal jettanii deebisuu dandeessu? Fakkeenyaaf mana barumsaa odoo deemtanii jiraattanii maal jettu? I went to school. Mana barumsaan deeme jechuudha. Sinimaa yoo ta'e immoo I went to cinema jettu. Sinimaan deemee ture jettu. Yogguu immoo gabaa ture immoo I went to market. Gabaan deemee ture jettanii haala saniin deebistu jechuudha. Where did she go jedhamtanii yogguu gaafatamtan immoo isheen eessa deemte jedhamtanii yogguu gaafatamtan maal jettanii deebistu? She went to market. Gabaa yoo ta'e she went to market gabaa deemte. Mana barumsaa yoo ta'e she went to school. Akkasumas immoo yoo sinimaa ta'e she went to cinema deemte. Hojii yoo ta'e immoo she went to work gabaa hojii deemte jechuudhaaf she went to work jettanii jechuudha. Where did they go? Isaan eessa deeman jedhamtanii yogguu gaafatamtan immoo they went to market gabaa deemanii. They went to school mana barumsaa deemanii. They went to work hojii deemanii jettanii haala saniin deebisuu dandeessu. The last one is where will you go? By the way, what do we mean when we say where will you go? Where will you go yoo jennu maal jechuu keenya? Where do you go jechuun eessa deemtaadha. Where did you go jechuun eessa deemteedha. Garuu immoo eessa deemuu hedda yookaan immoo eessa deemuuf jirta jechuu barbaadan maal jettu? Where will you go jettu. Eessa deemuuf where will you go
jettu jechuudha. Isheen eessa deemuuf yogguu barbaaddan immoo where will she go? Inni eessa deemuuf yoo ta'e immoo where will he go jettu. Akkasumas immoo isaan eessa deemuuf yoo ta'e where will they go jettu jechuudha. Amma immoo isa dhumaa kanarratti maqaa dabalee jira. Caalaan eessa deemuuf jettanii gaafachuu barbaadan where will Caalaa go jettanii haala saniin gaafattu jechuudha. Deebiin isaa immoo mee akkana fakkaata. Where will you go? Eessa deemuuf jedhamtanii yogguu gaafatamtan gabaa odoo deemuu barbaadanii I will go to market gabaan deemuuf jettu. Akkasumas immoo mana barumsaa yoo ta'e I will go to school mana barumsaa deemuuf. Gara hojii yoo ta'e immoo I will go to work gara hojii deemuuf jettanii haala saniin deebistu jechuudha. Where will he go jedhamtanii yogguu gaafatamtan inni eessa deemuuf yogguu inni gara mana barumsaa deemuuf ta'e he will go to school inni bara barumsaa deemuuf. Inni immoo gara gabaa yoo ta'e he will go to market inni gara gabaa deemuuf jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Gara hojii yoo ta'e immoo he will go to work inni gara hojii deemuuf jettanii haala saniin deebistu jechuudha. Haaluma saniin immoo will garuu akka hin raaffanne will kan jettu san akka hin raaffanne kan itti aanu immoo where will they go kan jedhudha. Isaan eessa deemu? They will go to work isaan hojii deemuuf. They will go to market isaan gabaa deemuuf. They will go to school gara mana barumsaa deemuuf jettanii deebistu jechuudha. Haaluma saniin immoo where will Caalaa go? Iddoo Caalaatti immoo namoota maqaa biraatiin gaafatamuu dandeessu. Caalaan eessa deemuuf jedhamtanii haala sana kanaan gaafatamuu dandeessu jechuudha. Caalaa will go to school Caalaan mana barumsaa deemuuf. Caalaa will go to market Caalaan gara gabaa deemuuf. Caalaa will go to work Caalaan gara hojii deemuuf jettanii haala saniin deebisuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu yogguu deebistan will akka hin raaffanne sababni isaas will kan gara fuulduraa ibsuuf fayyadu waan ta'eef will akka hin raaffanne jechuudha. Viidiyoon ani har'aaf qabadhe kan moo fakkaata ture. Viidiyocha yoo jaalattan like godhaa. Yeroo xinnoo immoo yoo qabaattan koomentii nuuf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana waan ilaaltaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo biraatiin ammoo agarruutti immoo nagaan ta'a.